Addunyaa irratti biyyoonni qabeenya uumamaan badhaadhan qofaan siyaasaa fi dinagdee addunyaa to'achuu fi akkasumas dhiibbaa guddaa uumuun humna jabaa qabaachaa kan turan ta'uun yaadannoo yeroo dhiyooti. Ta'us garuu bara ammaa kun hafee biyyoonni hedduun dinagdee beekumsa irratti hundaa'e ijaaruun siyaas dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa jabaa uumaa jiraachuu hayyoonni hedduun irratti walii galu. Biyyoonni kunneen immoo biyyoota dhaloota baratee gahoomee fi aadaa dubbisuu gabbifate hedduu qabanidha. Hawaasni aadaa dubbisuu gabbifate wantoota karaa tasgabbii qabuun hubachuun waan hundaa sababaan raawwata. Ta'us garuu Itiyoophiyaan gama kanaan baay'ee biyya maqaan ishee dhahamuu miti. Hayyoonni akka eeranitti biyyattiitti aadaan dubbisuu jiru baay'ee gadaanaadha. Erga hundaa'ee waggaa 3 kan hin caalle Inistituutiin Qorannoo Oromoo hojii idileen hojjetu hojii qorannoo aadaa, seenaa fi duudhaa Oromoo cinaatti dhaloota aadaa hojii gaarii qabuu fi aadaa dubbisuu gabbifate horachuuf hojii hojjetamu keessatti ga'ee isaa bahachuu eegalee jira. Inistituutichi dhiyeenya Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun waltajjii marii dhaloota aadaa hojii gaarii qabuu fi aadaa dubbisuu gabbifate horachuu irratti xiyyeeffate Yuunivarsiitii Jimmaatti qopheesseera. Waltajjii kana irratti dargaggoonni godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Ilubbaa Booraa, Bunnoo Baddallee fi Jimmarraa walitti dhufan hirmaataniiru. Waltajjii marii aadaa hojii gaarii qabaachuu fi aadaa dubbisuu horachuu ilaalchisuun Inistituutiin Qorannoo Oromoo qopheesse kanarratti Pireezidaantii Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa argamaniiru. Waltajjicha irratti haasaa taasisaniin Yuunivarsiitiin Jimmaa hojii qorannoo fi qo'annoo seenaa, aadaa fi duudhaa Oromoo kan hojjetu Inistituutii Qorannoo Oromoo waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu himaniiru. Kanaaf immoo waltajjiin amma waloon qopheessine kun agarsiiftuudhas jedhaniiru. Inistituutiin Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo umrii gabaabaa qaba. Yeroo dhiyootti hundaa'e aadaa, seenaa, afaan, aartii Oromoo irratti qorannoo gaggeessuudhaan bifa saayinsawaa ta'een qindeessuudhaan faayidaadhaaf oolchuu irratti kan bobba'edha. Yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessa jiran wajjin qindoominaan hojjeta. Nutis akkuma beekamu akka Jimmaa Yuunivarsiitiitti Inistituutii Qorannoo Oromoo qabna. Yuunivarsiitiin Oromiyaa keessa jiran hundinuu jiddugalawwan yookiin wiirtuuwwan beekumsa akkasii yookiin qorannoo akkasii gaggeessan qabu. Hojiin kun hojiin qorannoo fi qo'annoo aadaa, afaan, seenaa, aartii Oromoo irratti gaggeeffamaa ture. Bifa ciccitaa ta'een gaggeeffamaa ture. Sana walitti fiduudhaan kan wal dubbisu godhuudhaan siintasaayiz gochuudhaan faayidaarra oolchuun qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha. Guyyaa har'aatis sagantaa dhaloota qaruu keessatti mata dureelee marii gurguddoo lamarratti mari'achuuf sunis dhaloota aadaa hojii gaarii qabuu fi aadaa dubbisuu guddaa qabu. Egeree biyyattii murteessuu keessatti dhimmoota dargaggoolee keenya qaruu keessatti bu'aa guddaa argamsiisuu danda'an irratti mari'achuuf asitti wal geenye. Ittaanaan Daayireektara Inistituutii Qorannoo Oromoo Obbo Zinaabuu Asiraat Inistituutiin Qorannoo Oromoo aadaa fi seenaa Oromoo karaa sirrii fi saayinsawaa ta'een qoratee bu'aa barbaadamuuf oolchuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu waltajjichaa irratti himaniiru. Haaluma kanaan waggoottan lamaan darban keessa qorannoowwan 62 hojjechaa kan jiruu fi kitaabolee gosa adda addaa 14 maxxansiisuu himaniiru. Obbo Zinaabuu Asiraat waltajjichaa irratti akka himanitti rakkoo cimaan har'a Oromoo mudachaa jiru rakkoo dinagdee waliin wal qabatan ta'uu eeraniiru. Rakkoo kana hundeen furuuf dargaggoota aadaa hojii gaarii qabanii fi aadaa dubbisuu gabbifatan horachuun imaala badhaadhinaa eegalame galmaan gahuun murteessaadha jedhaniiru. Waltajjiin qophaa'ee kunis kana jiddu galeessa godhatee qophaa'uu Obbo Zinaabuu Asiraat eeraniiru. Inistituutiin Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo eeggaa hundaa'ee umurii gabaabaadha.
Umrii gabaabaa kana keessatti qorannoowwan dhimma Oromoof Oromummaa aadaa aartii seenaa Oromoo afaan Oromoo irratti qorannoo mata duree 62 qorannoo babal'aa qorachaa jira. Waggoottan lamaan darban kana keessa naannoo kitaaba 14 waan seenaa Oromoo dabe sirreessuu irratti xiyyeeffatu jallina seenaa caba wal'aanuu irratti xiyyeeffatu kitaaba 14 maxxansuu danda'eera. Kun hojii jabaa waggoottan lamaan kana keessatti hojjetamanidha. Booda bu'aan qorannoo kuniif hojiin hojjetame akka harka isin ga'u abdii guddaan qaba. Guyyaa irraa gidduu keessanitti kan argamneef inni guddaan Yuunivarsiitii Jimmaa waliin bulchiinsa magaalaa Jimmaa akkasumas bulchiinsa godina Jimmaa wajjin ta'uudhaan Yuunivarsiitii Mattuu dabalannee dhaloonni kun dhaloota kaleessa ummata kana dukkana keessaa baasuudhaaf irbuu abbootii fudhatee gatii guddaa baase. Arra garuu cabni keenya caba dinagdeeti. Sabni dinagdeedhaan cabe yoom wal jechuu hin danda'u. Gabrummaan dinagdee jabduudha. Gabrummaa dinagdee keessaa ba'uuf immoo hojii murteessaadha. Oromoon immoo aadaa isaa sirna gadaa Oromoo keessatti hojiif iddoo guddaa kenna. Umuriidhaan qoodee dhaloota umuriin qoode keessatti gahee mataa isaatiin dhaloonni waan hojjete darbuu qaba. Maflusummaan Oromoo biratti ceera fokkuudha. Warri Booranaa warra Hangaftaa akka jedhu kadhaan falfala karaatti bahee Oromoon hin kadhatu. Busaa gunufaadhaan hirphameetu gargaarama malee kadhaan safuudha. Seera sirna gadaa keessatti karaatti bahanii kadhachuun aadaa Oromoo keessa hin jiru. Inni biraan hanna Oromoo biratti salphiidha. Oromoon dirqee hojjetee bulu sirna gadaa isaatu akeeka. Isaan bulaa jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa kana kan qabannee gidduu keessanitti argamne aadaan hojii keenya maalirra jira? Akkamittiin aadaa hojii keenya akka gadaa keessa jiru sana sirneessinee itti fayyadamne Itoophiyaa dinagdeen utumna Oromiyaa jabeessina kan jedhu dhaloonni dargaggeessarra honnee qabu xiqqeeffatee booreedhaaf booruu dhuguun mammaaksa Oromoo yeroo ammarra geenye waa'ee dinagdeetiif hojjetaa jechuudha. Booreedhaaf booruu dhugnee ciniinnanne akkamitti hiyyummaa keessaa baana dhimmi jedhu dhimma waliin qorannoo guyyaa irraa keessatti ilaallu ta'a. Inni biraan dubbisuudha. Uummanni Oromoo jalqaba kaaseera. Aadaadhuma isaa keessatti bara dukkanaa bara barreessuudhaaf carraan argatin arga dhageettii isaatiin dhalootatti sheekoo oduu duriitiin aadaa duudha safuusaa safeeffannaa dhalootatti dabarsaa waan qabu iccitii isaa dhokfatee nu biraan ga'ee jira. Dhaloonni irra jiru immoo dhaloota qubeeti. Dhaloota dubbisuu danda'u, dhaloota teknooloojiiti. Maalirra jirra? Aadaan dubbisuu keenya akka kaleessaa jira moo akkam jirra? Oromoon akka cuufoo barnoonni fi dhaloonni qubee maal hojjeteera? Arramu maal hojjechuu qabna? Yeroo kanatti yeroo taanu maal goona? Dhimma dubbisaa irratti kan xiyyeeffatu qorannoo isin wajjin asitti dhiyaatu qabannee gidduu keessanitti argamnee jirra. Waltajjii marii kana irratti kan hirmaatan itti gaafatamaan waajjira qindeessaa kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Nuuraa Guyyoo gama isaaniitiin seenessa dogoggoraa dhugaa qabatamaan jijjiiruuf qorannoon murteessaa ta'uu ibsaniiru. Dargaggoonni qabeenya naannoo sirriitti hubachuun misooma biyyaa keessatti hirmaachuuf aadaa hojii gaarii fi dubbisuu isaanii dagaagfachuu qabu jedhaniiru. Seenessi biyyi kana jijjiiruudhaaf hojiin hojjetamaa jiru salphaa miti. Akkuma hundi keenya beeknu biyyi kun biyya seenessa qeenxetiin ijaaramte. Biyya seenaa waloo seenessi waloo ofirraa dhiibdu akka isin turte hundi keenya beekna. Uummanni bal'aan uummanni guddaan Oromoo bakka argachuu qabu ijaarsa biyya keessatti dinagdee biyya kana keessatti bakka argachuu qabu iddoo argachuu qabu dargaggoon Oromoo argachaa hin turre. Senaariyoon kun jijjiiramuu qaba jedhee mootummaan bal'inaan sochiin guddaan taasifamaa jira jechuudha. Sochii kan milkeessuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhate keessa tokko akka reefu jala ka'e instituushinii qorannoo Oromoo hundeessuudha. Hiikkoon isaa hiikoo guddaadha. Instituushinii kan ijaaruun dargaggoo Oromootiif, uummata Oromootiif biyyi kanaaf seenaa guddaadha. Barbaraan kan yaadatamu jechuudha. Oromoon seenaa isaatti duraa dhokfame, afaan isaatti duraa dhokfame, eenyummaa isaa, aadaa isaatti duraa dhokfame. Kan dhokfame immoo durii haasan osoo hin ta'in barreeffamaan karaa saayinsaawaa ta'eedhaan uummata guddaa kan xiqqeessuudhaaf, uummata bal'aa kan salphisuudhaaf seenessi duraan ture haala inni fakkaatu hundi keenya hin beeknaa jechuudha. Seenessi kan jijjiiruun ammoo
duriidhaan haasan osoo hin ta'in instituushinii cimaa ijaaruudhaan akka ta'u mootummaan sirriitti itti amaneetidha. Dhaabbata qorannoof qo'annoo Oromoo kan hundeesse jechuudha. Mootummaan keenya sabboonummaa Oromoo bu'uura sadii irratti dhaabuudhaaf hojjechaa jira. Sabboonummaan Oromoo sadiin yoo mirkanoofne durii ta'a jechuudha. Inni tokko maal? Diinagdeen utubamuu qaba sabboonummaan Oromoo. Daandii qofa irratti baanee sirbuu, uffata aadaa qofa uffannee baanee daawwatamuu miti. Diinagdeedhaan utubamuu qaba sabboonummaan Oromoo. Kan mootummaan keenya bu'uura irraatii hojjechaa jira jechuudha. Gama biraatiin dorgommii akka addunyaatti, akka biyyaatti, akka hawaasaatti taasifamu kan keessa turuudhaaf dhaloota barnootaaf teknooloojiin ijaaruu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira mootummaan keenya. Sadaffaan sirnaadha. Waan dhimmi sirnaa yoo haasoof akka laawutti ilaaluu hin qabnu. Jijjiirama amma dhufu kana sirneessuu qabna. Hin sirneessuun taanaan fagoo dhaabbannee daawwachuun keenya nurraa fagoo hin jiru jechuudha. Beeknee qalbeeffannee sirni kan keessatti gahee keenya turfachuu baannaan seenaan waggaa 150 jennee seenaa cunqursa jennu caalmatti riversi gochuu kan hin dandeenye adeemsa akkasii keessa vicious circle akkasii keessatti deebi'uun keenya kan hin hafnedha jechuudha. Kanaaf sirriitti dhimmi kana dargaggeessi keenya kaasitti argamu hubachuu qabaa jechuudha. Hawaas keenya dorgomaa taasis jedhee mootummaan keenya bal'inaan hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessumatti iyyuu akka kilaastera hawaasummaatti jechuudha. Hawaasni lammiin dargaggoon dorgomaa yoo ta'e qofa ijaarsa biyya keessatti sirna gahee isa taphachuu danda'a jechuudha. Dhaloonni beekumsaaf teknooloojiin inni ijaaramne sirni biyya keessatti sirni ijaaruu keessatti gaheen inni taphatu laafadha. Gahee duraa osoo hin ta'in gahee eegeeti kan taphatu. Guddina misooma fufiinsi qabu galmeessuudhaaf lammiin keenya barnootaaf teknooloojiin qaramuu qaba. Dandeettii kalaqa adda addaa risoorsii naannoo keenya jiru, qabeenyi naannoo keenya jiru itti fayyadamuudhaaf beekumsii teknooloojiin baay'ee barbaachisaadha. Kan gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa barnoota sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, dhaabbilee barnoota olaanoo hamma danda'ametti bal'inaan carraa barnoota babal'isuudhaaf hojiin hojjetame bal'aadha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhan ijoollee xixiqqoo bu'uura boruu barattuu irraa kaasee hamma kutaa 12tti barattoota miiliyoona 11 oli naannoo keenya keessatti barachaa jira. Kun lakkoofsa salphaa miti. Akka biyyaatti yoo fudhan miiliyoona 30 oli jechuudha. Piroojekshinii kan yoo ilaallu mootummaan kun hundi kan hojjetamuuf investimentiin guddaan kun kan asirratti dhangala'aa jiruuf lammiilee keessumattuu dargaggoof ijoollee Oromoo dorgommii sun keessatti shaarp ta'anii bahuudhaaf akka biyyaatti akka hawaasaatti gochuudhaaf dargaggoo irratti hojjechuu qabna jedhee mootummaan kan hojjechaa jira jechuudha. Reeshiyoo dubbisuu danda'u uummata Oromoo yoo ilaalu yeroodha gara yerootti ol ka'aa dhufee jira. Qulqullinni barnootaa keessatti rakkoon adda addaa kan dubbisuu wal qabatu haa jiraatu kan hiikuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Akka waliigalaatti reeshiyoon humna uummata dubbisuu danda'u Oromoo keessatti akka biyyaatti illee dabalaa dhufee jira. Kun ragaa qorannoon adda addaa argisiisu jechuudha. Waa'ee dubbisuu danda'uuti miti ishuun kenna waltajjii kan irratti. Waa'ee dubbisuu danda'u osoo hin ta'in waa'ee dubbisuu fedhuuti. Waa'ee aadaa dubbisuuti. Warri dubbisuu hin dandeenyu silaa hin dubbisan. Dubbisuu hin danda'an isaan bileem gochuuf miti. Garuu nu warri baran hagam dubbisaa jirra. Hayyoonni hagam waan dubbifamu barreessaa jirra. Waan sabisteenshal ta'e jechuudha. Waan dhalootaaf darbuu danda'u kan uf gaafachuun baay'ee murteessaadha. Akka silaa warri adiin jedhu yeroo baay'ee if you want to hide something from black people, Dr. Maal jedhan put it in a book jedha warri. Yoo waa dhoksuu barbaadde nama gurraacha kan duraa yoo waa dhoksuu barbaadde kitaaba keessa kaa'ee jedha. Qottee hin awwaalin qotee baasa waan ta'eef. Eessa yoo geetti qotee baasa. Garuu kitaaba keessoo keetti namni gurraachi waan duraa dhoksitu kitaaba waan banee hin laalleef waan hin dubbisneef hin arguu jechuudha. Kun baay'ee tuffi guddaadha. An akkasitti ilaala.
senaariyoon yookaan jechi kun har'a dhugaadhaa jechuuf miti. Dimoraalaayiz gochuun barbaadu dargaggeessi keenya lammiin dubbisu kan oolee bulee kitaaba irratti cichu akka jiru lakkoofsi nama akkasii dabalaa akka inni jiru nan amanu waan ta'eef garuu ammallee aadaan dubbisuu kennaa baay'ee gadaanadha. Of ilaaluu qabnaa jechuudha. Booda qorannoo dhiyaatirraa waan tokko hubachuu hin danda'amu. Uummanni dargaggoon hin dubbifne biyya kanaaf ba'aa ta'a malee galta guddinaa ta'uu hin danda'u. Kun faktiidha jechuudha. Ofii isaafiyyuu ba'aa ta'a malee maatii isaatiif ba'aa ta'a malee biyyaaf ba'aa ta'a malee furmaata ta'uu hin danda'u. Addunyaa kana warri bulchaa jiru warri kaleessa kitaaba dubbise. Warri har'a addunyaa kan doorsisaa jiru warri kaleessa kitaabaa ta'uu barruulee adda addaa aksesii adda addaatiin dubbisan jechuudha. Kan bulchaa jiran. Jaalannuus jibbinuus addunyaan borii ammoo addunyaa warra har'a dubbisuuti. Biyyi keenya dorgommii keessatti tursuu qabnu ta'e addunyaa borii kan harka keenyatti galfachuu qabnu ta'e dhaloonni haaraan kun dubbisuu qabaa jechuudha. Aadaan dubbisuu kennaa babal'achuu qabaa jechuudha. Kan gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivii adda addaa karaa biiroo aadaa fi turizimiitiin aadaa dubbisuu ji'aatti yeroo tokko jedhamee lafa qabachuu illee baate inisheetiiviin jalqabam jira jechuudha. Manneen barnootaa keessatti warri achii dhuftan beektanii corridor reader reading corridor reading shadow jedhamee waan bareedaa laayibireerii illee ijaaruu yoo dadhabne bakka ijoolleen keenya itti dubbisuudhaan dandeessu odaa haa ta'uuti muka haa ta'uuti mooraa mana barumsaa keessatti dhaabataa jira jechuudha. Kanaaf baay'ee dammaquu qabna. Baay'ee dammaquu qabna. Addunyaan kun silaa keenya addunyaa keenya taate kan sirriitti kunuunfachuun baay'ee barbaachisaadha. Waltajjii marii Inistituutiin Qorannoo Oromoo mata duree dhaloota aadaa hojii gaarii qabuu fi aadaa dubbisuu gabbifate horachuu jedhuun Yuunivarsiitii Jimmaatti qopheesse irratti waraqaawwan qorannoo adda addaa 2 hayyoota Yuunivarsiitii Jimmaa fi Mattuun dhiyaatanii irratti mari'atameera. Waraqaa qorannoo jalqabaa kan dhiyeessan barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaati. Qorannoon isaanis mata duree dargaggootaa fi aadaa hojii gaarii horachuu jedhu irratti kan xiyyeeffatedha. Akka waliigalaatti baay'ina uummataa addunyaa keessaa lakkoofsa dargaggeessa gaafa ilaallu nearly 1.8 biliyoona 1.8 kan ta'u dargaggeessa jechuudha. That's why sila namoonni hooggantoonni olaanoon dubbachaa turan dargaggeessi murteessaadha kan isaan jedhanu dargaggeessi kun waan ta'etu addunyaa jijjiira jechuudha. Waan dargaggeessi kun ta'etu addunyaa taate jechuudha. Nageenyas yoo ta'e, misoomas yoo ta'e, dimokiraasiis yoo ta'e, wanti fedhe yoo ta'u dargaggeessi lakkoofsaan baay'ee ta'uusaa irraa kan ka'e jechuudha. Gama biraatiin immoo gara biyyoota guddataa jiranitti developing countries gaafa dhufnu 90% of the population dhibbantaan 90 dargaggeessa jechuudha. Biyyoonni Afrikaa, biyyoonni guddataa jiran kan biroon keessatti lakkoofsi dargaggeessaa lakkoofsa uummataa keessaa dhibbantaa 90 jechuudha. Kun maal agarsiisa implikeeshinii isaa maal yoo jennu biyyi sun wanti hojjetu dargaggeessa irratti xiyyeeffattee hojjechuun dirqama sii ta'a jechuudha. Dhibbantaan 90 dargaggeessa jechuun wanti poolisiin bahu, seerri bahu, karoorri bahu dargaggeessa giddu galeessa yoo hin godhamne guddinni biyya sanaa yookiin carraan biyya sanaa gaaffii keessa galuu kan danda'u ta'uusaa hin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Indiyaa fi Chaayinaa qofa fudhannee yoo ilaalle 235 million youth kan keessatti argamu ta'uusaa barreeffamoonni tokko tokko hin agarsiisa jechuudha. Gama biraatiin waggoota 2040tti Afrikaa keessatti lakkoofsi dargaggeessaa dhibbantaa kanaan dura 18 ture gara parsantii 28tti guddate jechuudha. Not only amma kan jiru qofatu hin taane waggoota 15-20 dhufanitti immoo lakkoofsi kun ammas dabalaa deema jechuudha. So population Afrikaa baay'inni uummata Afrikaa harki caalaan isaa dargaggeessa ta'aa deema jechuudha. Kun
Eeshiyaa fi Paasifikii keessattis haalaan kan dabalaa deemu ta'uu isaa jechuudha. Kun maal? Therefore, Inistituutii Qorannoo Oromoo, dhaabbileen barnoota olaanoo, mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa dargaggeessa irratti xiyyeeffachuunsaa dirqama ta'a jechuudha. Dargaggummaa gaafa jennu isa umurii qofaa miti jechuudha. Amala waa baru, amala gamtaa'u, cimina qaama, dhimmoota akkasii kan of keessatti hamate ta'uusaa. Kana yoo ta'e akkamitti aadaa hojii wajjin wal qabata? Dargaggummaan akkamitti aadaa wajjin wal qabata? Wal qabata? Amaloonni kun aadaa hojii irratti dhiibbaa qabu? Obviously. So akkamitti wal qabata jedhu utuu ilaalin dura aadaa hojii jechuun maal jechuudha jennee ilaaluu jalqaba. Aadaa hojii jechuun hayyuun kun maal jedhee define godha? The word culture is the attitude and the behaviors of individual people in their workplace or towards the work. Ilaalchaaf amala hojii irratti namuu qabutu aadaa hojii jedhama jechuudha. Ilaalcha kamii qabna? Amala kamii qabna? Hojiif ilaalchi nuti qabnuu fi behavior yookiin wanti nuti hojii wajjin wal qabatee qabnu sun aadaa hojii jedhamee beekama. Jedhee kaasan silap namichi jedhamu kun. So erga aadaan hojii amala nuti hojii irratti qabnu yoo ta'e yookiin ilaalcha nuti hojii irratti qabnu yoo ta'e wanti kun immoo akkamitti ibsama? Tokkoffaa karaa ittiin amalli hojii yookiin aadaan hojii ittiin ibsamu keessa waan barbaachisaa ta'e addaan baasanii beekuu ittiin ibsama jechuudha. Altaniitu yoo ta'e sila hayyuun jaalleen hoogganaan itti gaafatamaa kilaastara Oromiyaa hawaasummaa Oromiyaa sirriitti kaasaniiru. Social media ilaaluun barbaachisaadha. Is that priority? Maaliifan ilaala social media? Tap godhi, share godhi, coupling godhi jechuun badii miti. Because teknooloojiin bara fide waan ta'eef teknooloojii sanaan ala ta'uu hin dandeenyu. But karaa itti jireenya koo jijjiiruu nan fayyadamaa jira. Karaa itti galii argamsiisuu danda'uu nan hojiirra oolchaa jira. Karaa itti uummata koo gargaaruu nan hojiirra oolchaa jira moo? Calluma jedheetuman tap share jedhaa jira dubbiin. So priority what's important? Maanni kana beekuun aadaan hojii kanarraa ka'a jechuudha. Lafta abbaa kootii, lafta kaakayyuu kootii baadiyyaatti ona taa'eetii an social media irra taa'uun sirriidhaa. Is that important? Jireenya koo boriitiif maaltu na barbaachisa? So aadaa hojii gaafa jennu jalqaba kanarraa ka'a jechuudha. Knowing what is important. Ana abbaa biyyaatii dhuguma dinagdee keessa jira. Nan nagadaara. Nan dhaabbataara. Borii koo yaadaara. Jireenya koo isa borii yaadaara isa jedhu sirriitti addaan baasanii beekuun aadaa hojiin wal qabate jechuudha. So knowing what is important is important. The other thing, knowing your priorities and protecting them. Wantoonni baay'een jireenya keenya keessatti barbaachisoo ta'uu danda'u. Fedhiin namaa daangaa qabu jedhu miti ekonomistoonni. Wantoota baay'eetu barbaachisaa ta'a jechuudha. Garuu wantoota baay'ee sana hunda al tokkichaan barbaanna moo tartiibaan barbaanna, wal duraa duubaan barbaanna. Tartiibessuun isa kamtu dursuu qaba. An barataadha yoo ta'e kutaan 12ffaa fuuldura koo jira yoo ta'e anaaf prioritiiin qo'achuudha. An daldalaa yoo ta'e maallaqa xinnoo qabaadhee guddachuun barbaada yoo ta'e qusachuun anaaf prioritii jechuudha. Jiinsii uffachuurraa qusachuun anaaf prioritii jechuudha. Bunatti boroodaa qabu gurgureen invest godheen akkasiin waa dhaaltu gochuun anaaf priority jechuudha. So waan barbaachisaa ta'e waan murteessaa ta'e beekuun ittaan immoo waan beeknu sana tartiibeessuun sadarkaadhaan kaa'uun barbaachisaa jechuudha. Gara biraatiin solving problems. Solving problems. Amma rakkoo baay'ee jira miti. Ganni nama hirmaachisu mootummaan akkanan godhu maaloodhaa jenna.
rakkoo haasaa ooluun furmaata hin ta'u. Intaa yoo akkam rakkoo haasaa oolte furmaata hin ta'u jechuudha. So maal gochuudha? Gaafa rakkoo arginu maal yaaduu jalqabuu qabna? Akkamittiin rakkoo kana eeggatu guddinni sanarraa dhufa jechuudha. Rakkoon akkanaa jira, baajanni hin jiru, dhiyeessiin rakkoodha, lafti hin jiru, hojiin hin jiru, hin kaffalanu, maaloodha yoo jenne kun hojii hin ta'u, furmaata hin ta'u. So rakkoon akkanaa jira. Therefore furmaanni isaa maali? The moment furmaata yaaduu gaafa jalqabnu guddinni hin jalqaba jechuudha. Furmaata kennaa deemuu jalqabna jechuudha. Aadaan hojii, ibsituun aadaan hojii tokkoffaan kan biraan yaada yookiin sammuu rakkoo hiikuudhaaf xiyyeeffate jechuudha. Kan biraan ani hin danda'u jechuunis barbaachisaa miti. Ani hin danda'u hin danda'amu sin hojjechiisanu warri waajjira galii sin hojjechiisanu calluma jettee sagalee akkasiin dhaga'ina. Maal gabaan hin jiru shunkurtii maaliif qotta irra kase qaaraan moo namni hin bitu. Inner voice murteessaa jechuudha. Nan danda'a, nan gurgura, gabaan uumaa, naman ta'a. Fakkeenya tokko kaasuu yoo barbaachisaa ta'e namoonni waan yaadanii ta'uu jedhamti macaafa amantaatiinis. Waan ati yaadde sanatu sii ta'a jedhamti. Kanaaf nan danda'a jedhanii yaaduun positive tone qabaachuun yaada qajeelaa sammuu keessatti qabaachuun baay'ee murteessaa jechuudha. Dan yaada immoo quba qabaatanii harka ofii maratanii taa'uu miti. Wanta hojjechuu barbaadu sanaaf maaltu na barbaachisa? Leenjiin na barbaachisa moo? Meeshaalee akkamiitu na barbaachisa? Meeshaalee gaafa jennu fiizikaal qofaa miti jechuudha. Kun baay'ee murteessaa jechuudha. Kan biraan having lesser like focus. Waan barbaannu sanarratti xiyyeeffachuun. Waan barbaannu irratti xiyyeeffachuun. Sila irra deddeebi'amee jedhamaa ture. Hawaasa dinagdeedhaan iddoo qabanne gatii hin qabu. Therefore hojii hojjettuun bashannanuun hin dhufa. Fataa jedhanii ashaquun booddee hin dhufa. Gaafa akkaataan sirraa'ee innuun sirraa. Waan barbaannu addaan baafnee sanarratti xiyyeeffachuun fookas gochuun baay'ee murteessaa jechuudha. Barsiisaa yuunivarsiitii Mattuu kan ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Taganyii Damisee waraqaa qorannoo mariif ta'u mata duree aadaa dubbisuu irratti xiyyeeffateen dhiyeessaniiru. Waraqaan an dhiyeesse akkuma teettee aadaa dubbisuu irratti kan xiyyeeffatudha. Waliigalli yaada qorannichaa aadaan dubbisuu uummata Oromoo aadaan dubbisuu uummata Itoophiyaa sadarkaa maaliirra jira dagaagaa jira moo gadi dhufaa jira waan jedhu irratti xiyyeeffata. Bu'aan qorannoo koos akka agarsiisutti aadaan dubbisuu uummata keenya yeroodhaa yerootti gadi bu'aa dhufaa akka jiruu fi haala yaaddeessaa irraa akka inni jiru kan agarsiisudha jechuudha. Maalirraa kan ka'edha jettee yaadda jechuun dubbisuun kan gadi bu'uu danda'a? Wantoonni baay'een akka sababaatti ka'uudhaa danda'u. Garuu akka waliigalaatti yogguu ilaallu tokkoffaa sirnuma barnootaa keenyaan wal qabatee wantoonni xiyyeeffannootti kennamuudhaa qabuu fi sirreeffamuudhaa qabu jira. Sirna barnootaa keenya keessatti dubbisuudhaaf xiyyeeffannoon guddaa kennamee aadaan dubbisuu daa'imman irratti akka hojjetamu dakaa kaasee akka inni dagaagaa dhufu wanti irratti hojjetamaa ture laafaa ture kuni sababa tokko ta'uu danda'a. Inni biraan teeknooloojiin sooshaal miidiyaan yeroo ammaa jiru kunis dhiibbaa guddaa uumee jira. Aadaan dubbisuu akka inni guddanne akka inni dagaagne gama isaatiin dhiibbaa guddaa irraan ga'ee jira jechuudha. Maal inni dhiibbaan inni geessisu aadaan dubbisuu gadi bu'uun yookaan immoo namni dubbisuu dhiisuun dhiibbaan inni geessisu maali? Baay'ee gaariidha. Namni hin dubbisne sammuun isaa bilchaataa miti. Namni hin dubbisne jireenya hawaasummaa irratti milkaa'aa ta'uu hin danda'u. Namni hin dubbisne jireenya dhuunfaa isaa keessatti milkaa'aa ta'uu hin danda'u. Dubbisuun sammuu namaa qaroomsa. Dubbisuun hariiroo hawaasa wajjin hin qabnu, hariiroo nama dhuunfaa wajjin hin qabnu guddisuu keessatti, ikoonoomii keenya guddisuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef namni hin dubbisne immoo faayidaaleen amma kaasaa ture kana dhaba jechuudha.
Egaa waan bu'aawwan kun edda jiraate maaltu immoo ta'uu qaba? Akkam yoo godhame furama jette? Baay'ee gaariidha. Aadaa dubbisuu amma nurkatti kufee jiru kana deebisnee kaasuu fi akka inni dagaagu gochuu keessatti qaamoleen adda addaa hirmaachuudhaa qabu. Dhimmamtoonni hedduun keessatti hirmaachuudhaa qabu. Gama kanaan maatiin hojii guddaadha kan inni hojjechuudhaa qabu. Ijoollee isaatiif ofiif fakkeenya ta'ee dubbisee ijoolleen akka isaan dubbisan taasisuu keessatti gahee guddaadha qaba. Kitaabilee adda addaa ijoolleedhaaf bituu mana jireenyaa isaanii keessatti aadaa dubbisuu dagaagsuu keessatti maatiin gahee leencaa qaba. Itti dabaluudhaan manneen barnootaa hojii guddaa hojjechuudhaa qabu. Mana kitaabaa ijaaruudhaan kitaabilee adda addaa bitanii mana kitaabaa keessa gashuudhaan mana kitaabaa sana immoo hawwataa godhanii ijoolleen akka isaan galanii dubbisan taasisuudhaan wal qabatee manni barumsaa hojii guddaa hojjechuudhaa qaba. Mootummaan akka mootummaatti hojii bal'aa hojjechuudhaa qaba. Sirna barnootaa fooyyessuudhaan wal qabatee aadaa dubbisuu dagaagsuudhaan wal qabatee hojii guddaatu irraa eegama. Qaamoleen miti mootummaa ta'an yookaanis immoo NGO'nis hojii guddaa hojjechuudhaa qabu. Kaampaayinii riidingii yookaanis immoo duula dubbisaa biyyi qabattee jirtu kana deeggaruudhaan hawaasa kakkaasuudhaan gama deeggarsi barbaachisu maraan deeggaruudhaan leeccaluudhaan deeggaruudhaan hojii guddaa hojjechuudhaa qaba. Manneen amantaallee gama kanaan hojii guddaa hojjechuudhaa qabu jechuudha. Yeroo baay'ee amma innaa teekinooloojii innaa jennu namni duuchaadhumatti gaafa laallu dhiibbaa akka geesse ilaalama. Gama kaaniin immoo kanneen namoonni caalaatti iyyuu fooyyi akka dubbisuudhaaf haala mijaatu kan taasisetu jira jedhama. Isa kana akkamitti ilaalte? Sooshaal miidiyaas haa ta'u wantoonni kaanii dubbisuudhaaf carraan ni uumaa itti fayyadamne kan jedhudha. Akkamiin ilaalta teekinooloojii fi dubbisuu? Baay'ee gaariidha. Teekinooloojiin tootaalii miidhaa qabeessa jennee fudhachuu hin dandeenyu. Miidhaas qaba, faayidaas qaba. Akkaataa itti fayyadama keenyaatu murteessa jechuudha. Faayidaa hedduudhaa qaba teekinooloojiin. Akkuma sila waltajjii irratti kaasaa turre teekinooloojiin kitaaba salphaatti akka argannu nu taasiseera. Laayibirarii harkatti baadhannee akka deemnu nu taasiseera. Namoota hundaaf haala mijaa'aa ta'een akka inni dubbisu taasiseera. Namni rakkoo dubbisuu qabu foont saayizii isaa dabalee xiqqeessee akka inni dubbisu taasisee jira. Namoonni immoo dubbisuudhaaf yeroo hin qabaanne oodiyoodhaan sagaleedhaan akka isaan dhaggeeffatan taasisee jira. Even namoonni kitaaba barreessan haala salphaadhaan kitaaba isaanii onlaayin pablish godhanii addunyaa guutuu al tokkotti akka isaan waliin gahan gochuu danda'eera. Wantoota baay'ee faayidaa hedduudha qaba teekinooloojiin. Garuu immoo akkaataan itti fayyadama keenyaas immoo murteessaadha. Keessattuu sooshaal miidiyaadhaan wal qabatee of eeggannoodhaan ittiin fayyadamnu taanaan sooshaal miidiyaan yeroo keenya gubaa, yeroo nuti dubbisuudhaa qabnu, yeroo nuti qo'achuudhaa qabnu, yeroo nuti hojii ittiin hojjechuudhaa qabnu sooshaal miidiyaa irratti dabarsina, feesbuukii irratti, tiiktookii irratti yeroo keenya dabarsina taanaan itti fayyadama keenyatu miidhaa akka inni qabaatu taasisa jechuudha. Kanaan ala tootaalii sooshaal miidiyaas ta'ee teekinooloojiin miidhaa qaba jennee fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Dhaamsati waliigalatti namoota qabdu gaa yeroo baay'ee har'as qorannoo kana irratti kan dhiyaate dargaggoota wajjin waan wal qabatudha. Dubbisuu kanas namni yeroo baay'ee dargaggoota wajjin wal qabsiisa. Kana wajjin wal qabatee yoo dhaamsi dhumaati qaba. Baay'ee gaarii. Dargaggoon akkuma beekamu utubaa biyyaati. Dargaggoo irratti yoo hojjetame biyya jijjiiruu hin danda'ama. Keessattuu aadaa dubbisuutiin wal qabatee aadaa hojiitiin wal qabatee rakkoo amma keessa jirru kana keessaa ba'uudhaaf dargaggoo irratti hojii bal'aan hojjetamuudhaa qaba. Qaamoleen amma jedhaa ture hundi isaanii qaamoleen mootummaa miti mootummaa namoonni dhuunfaan hawaasni bal'aan gurmaa'ee walii wajjin ta'uudhaan dargaggoo irratti invest gochuu dargaggoo irratti hojjetamuudhaa qaba jechuudha. Ilaalcha dargaggoo jijjiiruu dargaggoon baay'inaan hojjetee jijjiiramuudhaaf fedhiin inni qabu yeroo ammaa laafaa haala inni itti dhufe jira. Wantoota kana jijjiiruun hojii hunda keenyaati jechuudha. So dargaggoo kana irratti yoo hojjenne jijjiirama waliigalaa biyyattii hawaa jirru kana fiduu keessatti gahee guddaa qabaatadha yaada. Kalaqaa fi dubbisuu waan jedhu amma waan wal qabsiisanii namni biraa namni waraqaa qorannoo kan dhiyeesse jira. Dubbisuu fi kalaqa wanti walitti fidu ni jira. Baay'ee sirriitti. Maaliif namni dubbisuu sammuunsaa bal'aadha. Namni dubbisuu sammuunsaa bilchaataadha, dagaagaadha. Imaajineeshinii qabaata. Imaajineeshiniin immoo akka Albert Einstein jedhutti kalaqaaf yookiin kireetiivitiidhaaf bu'uuradha. Kanaaf namni waan imaajineeshinii gochuu danda'u, wanta hin jirre tokko yaaduu danda'u, wanta hin dhaggeeffamne tokko dhaga'uu danda'u, wanta ijaan hin mul'anne tokko yaada qalbii isaatiin arguu danda'u kalaqaaf dhiyoodha jechuudha. Kanaaf namni dubbisu immoo wantoota kanaaf saaxilamaadha. Imaajineeshiniidhaaf saaxilamaadha. Imaajineeshiniin immoo kalaqa keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef dubbisuuf imaajineeshiniif kireetiivitiin hariiroo cimaadha qabu jechuudha. Kanaaf warri kalaquudhaaf hojjechuun kalaquudhaaf dubbisuun bu'uura akka ta'edha. Waltajjii marii Inistituutiin Qorannoo Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun Yuunivarsiitii Jimmaatti qopheesse irratti kanneen hirmaatanis
inistituutichi waltajjii akkasii qopheessuu isaafiitti gammaduu himaniiru. Gara fuula duraattis aadaa hojii gaarii qabaachuu fi aadaa dubbisuu gabbifachuu irratti hojii walitti fufinsa qabu hojjetamuu qaba jedhaniiru. Dhaamsiin an dargaggeessa kanaaf qabu garuu carraan hojii amma babal'atee jira. Hindhee Birbir Naashinaal Paarkii Qeellam Wallaggaa yoo dhayxe, Dhidheessaa Giriin Vaalii, Kattaa Balloo, Tulluu Jergoo, Horoo Guduruu, asuma immoo godina Jimmaa kana keessatti dheengadda kallaa hojjetee jira. Ballaxee Geeraa Naashinaal Paarkii, Sulula Gibeetii fi Ikooturizimiin Gibee, Bunoo Baddallee yoo dhayxan akkasumatti Fincaa'aa Dhangawaachi waa hedduutu jira jecha. Boru amma yuunivarsiitii Jimmaa waliin asis sagantaa qabna. Dargaggeessi kun qabeenyi uumamaa kun asuma ture. Har'a sirni waan harka galee fi qabeenya kana maallaqa jijjiiruudhaaf tattaaffachuun jalqabame waan ta'eef qabeenyi jiru hunda keenyaafuu ni ga'a. Garuu ammoo boru eenyutu itti fayyadama? Akka Komishinii Turizimii Oromiyaattis akka mootummaa naannoo Oromiyaattis xiyyeeffannaan damee turizimiitiif kennamee hojjetaa jirru qabeenyi keenya kunuunfamaa carraa hojii uumee fayyadamummaa hawaasa dinagdee akka mirkaneessu gochuuf waan hojjennuuf gaafa kana misoomsinee carraa hojiitti galchina jennu akkuma kalee galgala hoggaan bunaan dhuga jee magaalaa Jimmaa keessa sosossoo warra buna siinii gurgurullee argeetiin jira eenyu akka ta'an. Warra immoo rakabootii bunaa gurgurullee eenyu akka ta'an argeetiin jira magaalaa Jimmaa keessatti. Kanaaf xinniqqaaqee silaa gootanii baay'ee gaarii natti fakkaatan. Qabeenya kana ammaas misoomsinee dabarsinee kan biraatiif yoo kan hiisifnu taate kun nun deemsisu waan ta'eef dinagdeen cabuun jechuun asirraa eegala waan ta'eef kanarra sirriitti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhuun qaba. Kanarraa kan hafe ammoo yuunivarsiitiiwwan kun hoggaa keessa deemnu gubbarraas hoggaa keessaas deemnu godinni kun ifiifuu turizimiidhaaf kan uumame fakkaata. Ispeeshaalaayiz godhaa jira yuunivarsiitiin Jimmaatis. Kanarratti dargaggeessi keenya kadhaan akka aadaa Oromootitti safuudha jennee jirraa mitiire. Kanaaf kadhaarra hojjetanii jijjiiruudhaaf wanti karra keenya fuula dura jiru kumaatama waan ta'eef if qopheessaadha. Kana booda tuur opereetar lookaal gaayid daawwachiisaa naannoo taatanii abbaa konkolaataa abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf yeroon dhihoodha. If qopheessaatii dargaggeessa keenya hidhachiisaa. Yaada hojjetanii jijjiiramuu hidhachiisaatii qaama keessan oomishaa nu eegaa waliin istaadiyeemii seennaa kan jedhu dhaamsa dabarfachuuf ulfaadha. Ani Kadir Tamaamin jedhama godina Jimmaa aanaa Maannaarraayi. Dhimmi dargaggootaaf aadaa hojii jedhu kuni nu biratti baay'ee tokko ofitti qabnee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Aadaan hojii keenyaa cimee hojjennee yeroo kana keessatti waan gurguddaa of harkaa qabna waan ta'eef ilaalcha nan danda'a jedhu qabannee yoo hojjenne biyya keenya jijjiiruu dandeenya. Dhaloota dhufuufis waan guddaa tokko dabarsuu dandeenya. Waa'ee aadaa hojii irratti wanta muraasa dubbachuun barbaada jechuudha. Wanti galaa ta'e sammuu koo keessatti hafe maal? Sabni qabeenya qabne aangoo qabaachuu hin danda'u nuun jedhani beekaan keenya yeroo sana jechuudha. Dubbiin isaanii sirriidha. Maaliif hin qabnu taanaan deebinee bitamnee namaaf gugguufnee hojjechuun keenya dirqama jechuudha. Jaallanneetu hin ta'in dirqama. Kanaaf akka sana ta'uu hin qabnu nuti jabaannee waan qabnutti fayyadamnee carraa qabnutti fayyadamnee qabeenya qabnutti fayyadamnee hojjechuutu nurra jiraata. Waanuma sirrii nu barsiistanii galatoomaa jechuun barbaada. Maqaan koo Salamoon Tulluutiin jedhama. Hanan hojjedhu kollee yuunivarsiitii Jimmaatitti kolleejjii qonnaa fi fayyaa beelladaatitti diinii kolleejjiiti. Haa ta'u malee hojiin koo inni guddaan garuu barsiisuu fi qorachuudha. Leenjiin irra qophaa'e kun leenjii yeroo isaa eeggate leenjii qophaa'e jechuudha. Maaliif baay'ina namaa qabnu keessaa dargaggoonni persentii 70 waan ta'uuf biyya kana keessatti akka Oromiyaattis akka biyyaattis humna guddaa waan ta'eef humni guddaan kun immoo hojii qaba, hojii uummachuu qaba, hojii mataasaa uummachuu qaba. Humna biyyaati misoomarra ooluu qaba waan ta'eef
humna kana dargaggeeyyii kana leenjisuun kallattiitti argisiisuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef leenjinarra qophaa'e murteessadha jechuudha. Akkasumas immoo waan aadaa dubbisuu wajjin wanti wal qabatee jira yeroo baay'ee yeroo kana komii adda addaatu kaa keessattuu dargaggeeyyii irratti akkuma beektan haalli teekinooloojiin haalli jireenya namaa baay'ee jijjiirameera. Kitaabota dubbisuun baay'ee aadaan hin jiru jedhama. Kanarratti dhiyaateera. Mee muuxannoo ofii keessanii qabdaniinis akkasumas immoo waan irra dhiyaateera. Dhugaadha. Komiin kun kar tokko sirriidha, karaa tokko sirrii miti. Maaliif baraa wajjin deemuun barbaachisaadha. Amma koo laayibirariin diijitaal laayibirariin uumamaa jira. Karaa tokkoon numtuyyuu waan faallaa haasofna. Karaa tokkoon laayibirarii keenya diijitaalaayizii gochaati diijitaal laayibirarii uumaa. Maaliif namni ammallee kitaabuma akka durii san taa'ee dubbisuu didee jennee komachuu hin qabnu. Namni hojii qaba. Hojii hojjechaati dubbisuu haala itti danda'u. Karaa deematti dubbisuu haala itti danda'u. Kitaabas qabatee karaa deemaa dubbisuu hin danda'a. Garuu isa caalaa amma elektirooniksii miidiyaan kun baay'ee waan babal'ateef biyya keenya keessatti akkuma addunyaatittu caala nama hawwata. Ijoollee dargaggeeyyii kan ammoo caala hawwatu. Numaayyuu numumtu amma koo durteenyee laayibirarii dhaqnee kitaaba dubbifnee achirraa baafnee waan ijoollee dareetti ittiin barsiifnu waan ittiin qorannu dubbifne. Amma garuu PDF'n adda addaa riisoorsiin adda addaa elektirooniksiidhaan waan jiruuf achirraa hin dubbifta. Dubbisuun ani hafe hin jedhu. Dubbisuun haala ittiin dubbisaa jirrutu jijjiirame malee moodernii ta'e malee elektirooniksii ta'e malee dubbisuun hin namne. Haa ta'u malee ammallee immoo kitaaba dubbisuun barbaachisaadha. Waa hundi elektirooniksii irratti tiraansfardii ta'ee dhumeera jennee waan hin amanneef ammallee kitaaba dubbisuun kitaabaas haa ta'u elektirooniksiis haa ta'u miidiyaarrallee haa ta'u aadaan dubbisuu guddachuu qaba, itti fufuu qaba. Isa caalaa rakkoon keenya amma dubbisuurra ergaa dabarfachuutu baay'ate. Ergaa waan tokko tokko siyaasa ta'uu danda'a, kan dinagdee ta'uu danda'a, kan ittiin bulmaataa kan sookaalcharii ta'uu danda'a. Waan akkasii ispeeshaalii maas miidiyaa isa jennu kana. Isarratti daddabarsu miidiyaa hawaasarratti daddabarsu warii sheerii gochuu malee keessa gadi bu'anii dubbatanii hubachuun hin hafa amma achitti. Isarratti kan hojjechuu qabnu jechuudha. Namni feesbuukii fi waan irra taa'e feesbuukiin ittiin dubbisuun hin danda'ama, qorannoo ittiin gaggeessuun hin danda'ama, dinagdee ittiin uummachuun hin danda'ama, biizinasii uummachuu danda'a. Dargaggeessi keenya amma kan gorsuu qabnu leenjiin illee kan ta'uu qabu miidiyaalee kana waan hin taaneef fayyadamuurra akkamitti gara biizinasii. Fakkeenya as taa'ee namni tokko Finfinneetti biyya alaatitti meeshaa asitti qophaa'e meeshaa as jiru gurgurtaadhaaf haala itti dhiyeeffachuu danda'u. Koomeersii e-commerce gara e-commerce faatti akka deemu amma bareera jechuudha. Maas miidiyaa kana bareeratti fayyadama isaa bareeraa tiktookiin hin jira maal hin jira. Waanuma kana waanuma amma jiru kana akkamitti gara dinagdeetti akkamitti gara hojii uummachuutti deemuu dandeenya kan jedhu isarratti leenjii guyyaa tokko guyyaa lamaa odoo hin ta'in itti aanuudhaan daddabalamee yoo kenname walitti fuunsaan yoo kenname dargaggeessi kun carraa gaarii uummachuu danda'a jechuudha. Haala amma jiruun immoo wanti ilaallu siyaasuma deemuu kana waan bakka tokkotti dhagaame babal'isanii inni biyya diiguu malee oomaan fayyadne maal hoggaa afran kan akkasuma keessa jira. Tarii inni kun rakkoo dubbisuurraa hin dhufne jettanii yaaddu rakkoo dubbisuu dhabuurraa dhuftanii yaaddu egaa dubbisuu gaafa jedhamu kitaaba qofaa miti akkuma isin jettanii kitaabarraa kan dubbifamu jira elektirooniksii irraa kan dubbifamu jira sagaleedhaan har'a immoo kitaaboleen gara sagaleetti jijjiiramanii sagaleedhaan dhaggeeffachuun jira aadaanumti dubbisuu sun iyyuu jira wanti rakkoon sin amma jettan kun immoo wanti xiqqoo kana qabatanii waan guddaa duubatti dhiisanii wanti xiqqaa ofanii deemuun kun rakkoo sanarraa hin dhufne jettanii yaaddu. Sirriidha kun rakkoo kanatu jira rakkoo kana irratti kan xiyyeeffachuu qabna namni kitaabuma dubbisuu maaf didee duwwaa miti dubbisumatu rakkoo keessa jira. Kitaabas haa ta'u elektirooniksii miidiyaas haa ta'u barreeffama darbaa jirus haa ta'u waa dubbisuu santu isa kaantu nu fudhate amma isa hojii piroomooshinii hojii siyaasaa holola maal isatu nu fudhachaa jira malee dubbisanii irraa gara faayidaa irraa argachuutti deemutu isatu hafee isarratti ciminaan fakkii kaafnee biyya alaatitti kan akka Alibaabbaa fa'aa chaayinaatti biizinasiin uumame addunyaa akkatti dhufate ilaaluu dandeenya. Kanaaf nullee biyya keenyatti illee kan jalqabame hin jira. Fakkii biyya keenya keessa jiru isa finnee leenjii kenninee qotee dhiifama dargaggoonni keenya qotee bulaas haa ta'u kan barates haa ta'u kan hin barannes haa ta'u kanarraa akkamitti fakkeenya oomisha kee illee ittiin gurgurachuu dandeessa. Oomisha dammaa kee viidiyoo qopheessite ittiin gurgurachuu dandeessa. Damma akkanaa geeratti oomishamaa jira. Kiloogiraamni isaa ammana. Kwaalitiin isaa akkana. Orgaanikiidha. Maal jettee viidiyoo kana fuutee aploodii goote namni adreesii sanaan akka bitatu.
Tiraanzaakshiniin onlaayiniidha meeshaa akkasumas geessuun hin danda'amu. Kana maaliif hin jedhseeti? Nama hundaafuu wanti kun hin gargaara. Garuu itti fayyadama keenyatu xinnoo karaarraa waan gore fakkaata gaafa laallu. Kanaaf dubbisuun kan kitaabatis namni hamileedhaan itti deemuu qaba. Newspapers gaazexaawwan kitaabolee xixinnoo waan akkasii dubbisuun baay'ee barbaachisa. Gaafa dubbistu akka sila jedhamaa ture ispoortii hojjechuun qaama sosochii qaamaa gochuun qaama namaa akka cimsu waa hunda dhibeellee akka dandamattu akkasii godhu gaafa dubbiftu sammuun kee hin gabbata. Sammuun kee fageessee yaada. Hojiillee uummatta. Gaafa dubbiftu ulaa hojii fakkeenya biyya kana keessatti biizinasiin hin jira. Haa ta'u malee ammallee biizinasiin hin tuqameen yaadni mul'atiin baay'eetu jira. Gaafa dubbistu yaada akkasii san arguu dandeessaa. Hojii ittiin uummachuu dandeessaa. Kanaaf sammuun namaatis hin cimaa. Dubbii keessa galuu si hambisa. Fakkeenya bakka hin taane dhaqxee dhugaatii hin taane keessa akka hin galle. Suusii adda addaa keessa sigaaraa xuuxuu, caatii nyaachuu waan akkasiitirraa akka deebitu akka yeroon kee gara dubbisuutti goru sana booda immoo jiruun kee ilaalchi kee haalati jireenya keetii akka fooyyoo waan godhuuf namni illee akka si jaalatu akka jaalala argattu hojiillee akka argattu si godha jechuudha. Kanaaf dubbisuun murteessaadha. Maqaan koo Ayinaalem Caadiin jedhama. Kan dhufe godina Iluu Abbaa Boor aanaa Mattuurraati. Guyyaarraa Inistituutiin Qorannoo Oromiyaa Yuunivarsiitiin Qindoominaa Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa jiran guyyaarraa maateeriyaalii gabaabaa nuuf dhiyeessanii turanii. Innis hojii fi aadaa hojii guddisuudhaan wal qabatu keessatti dargaggoonni keenya maal fakkaatu, egereen biyya keenyaa dargaggoo kana qabatee immoo maal ta'a waan jedhu irratti haala gaariidhaan leenjineeti kan nuti jirru. Kanarraa wanti nu badhu wanti bal'aan wanti nuti baranne jira. Aadaan hojii keenya eessatti akka miidhame wanti nuti ilaalle jira jechuudha. Nuti dargaggoonni immoo aadaa hojii kana deebisnee utubnee naannoo diinagdeetiin illee biyya keenya utubuu keessatti aadaan hojii keenya maal fakkaata, egeree keenyaaf maal bu'aa buusa, gumaachi dargaggoonni buusan illee haala amma jiranuuni maayinni wanti jedhu wantoonni garaagaraa wantoonni nama yaaddessan hin jiraatu. Kanas kan hin jedhu naannoo amma dargaggoo baay'ee yoo ilaalle dargaggoo baay'een iddoon yeroo isaa dabarsuu hin qabnettidha kan inni yeroo isaa dabarsu jechuudha. Araada garaagaraatiin qabamee yeroo itti hojjechuu qabutti hojjechuu dadhabuudhaani kufaatii baay'een akka dargaggeessa irra jiru. Dargaggeessi hojii uumuu danda'u hojii uumuu dadhabuudhaan kallattii tokko duwwaadhaan mootummaan dhufee hojii naa uumaa baajataan na deeggera jedhee waan hojjetee irraa bu'aa argachuu danda'u yeroo isaa iddoon taanetti akka inni qisaasessuudha. Kuni yaaddoodha jechuudha. Gara fuulduraatti immoo maateeriyaalii har'a nuuf kenname hubannoo guyyaa har'aa qorannoon achi as dhufteen keenya seenaa dogoggoraan kaleessa ture. Malee maal takka ture maaltu immoo toora sirriirra jira waan jedhu akkamitti immoo seenaa dabee kana dhugoomsinee kallattii sirriirra qabsiisnee immoo eenyummaa oromummaa keenyaatti fufsiisuu dandeenya waan jedhu biyya keenyas diinagdeedhaan dargaggoon utubuudhaaf ga'ee guddaa waan qabuuf biyya ijaaruu keessatti dargaggoon ga'ee guddaa qaba. Biyya kana diiguu keessattis dargaggoon ga'ee guddaa qaba. Kanaaf maateeriyaalii guyyaa har'aa hayyotaan dhiyaate kana ofiis hayyota bakka bu'ee dargaggoo waan dhufee fi har'a dargaggoo muraasa miti dargaggoo biyyoolessaati kan leenjii jennee fudhachuu dandeenya. Maaliif bakka bu'aadha waan ta'eef. Kanaaf gara fuulduraatti maal gochuu akka qabnu leenjinee jirra. Yeroo keenya keessatti dabarsu akka diinagdeedhaan biyya keenya utubuu keessatti ga'een keenya guddaa waan ta'eef misooma keenyallee gara kamiin guddisuu akka qabnu madda galii keenyallee maateeriyaalii lafa keessaa qabnu fakkeenyaaf kan akka albuuda gurguddaa lafa keessaa qabna, galaana qabna, akka Oromiyaatti qabeenya gurguddaa biraan ga'amne baay'ee qabna. Seenaa badees immoo nuti hin xumurra miti hin jalqabna. Dhagaa bu'uuraa keenya darbina malee seenaan Oromoo waan umurii namoota muraasaatiin jaarraa muraasa keessatti xumuramu miti. Inni dabe sun jaarraa baay'ee keessatti waan dabeef sirreessuuf jaarraa dheeraa nama gaafata. Kana keessatti garuu waan gochuu qabnu gumaachinee darbuu danda'uu qabna nuti dargaggoonni. Waan dubbisuu wajjin wal qabatu aadaa dubbisuu wajjin. Aadaa dubbisuu wajjin wal qabatu inisheetivii keessaa tokko ji'aa galee gaafa furii akka sektara aadaaf turizimii ji'a galee gaafa furii guyyaa dubbisaati. Guyyaa dubbisaati waan ta'eef guyyoota dubbisaa kana gara mana barumsaatti geessuu danda'uu qabna. Dhaloota barate oomishuu danda'uu qabna. Isa darbe duukaa duufuu hin qabnu jechuudha. Wanti darbe darbeera. Oromoon gaafa mammaaku ganna darbeef mana ijaaranii jedha. Dhaloonni darbe darbeera. Dhaloonni har'a jiru garuu sirna ijaaruu keessatti ga'een dubbisuu maal akka ta'e hubachuudha danda'uudha qaba jechuudha. Dubbisuun eenyummaa keenya jijjiiruuf, mana keenya jijjiiruuf, diinagdee keenya jijjiiruu keessatti dubbisuun waa baruu gumaacha. Dubbisuu keessaa bu'aatu argama. Dubbisuu keessaa eenyummaa keenya qajeelchuutu argama waan ta'eef aadaa dubbisuu keenya madaqfachuu danda'uudha qabna. Dubbisuun galtee waan hundumaati.
galtee faayinaansii keenyaati, galtee diinagdee keenyaati, galtee guddina keenyaati waan ta'eef dubbisuun akka laayyootti ilaalamuu akka hin qabne illee hubannee jirra. Yoo dubbisni of barra nuti. Oromoon eenyu akka ta'e, jaarraan darbe maal akka fide, har'a maaltu akka jiru kan nuti hubannu, sirna darbe keessa maaltu akka ture, sirna har'aa keessa immoo sirna boritti fufsiisuuf ijaarranne kan itti fufsiisuuf dubbisuun isa olaanaadha. Gahee olaanaa qaba waan ta'eef waan dubbisu dargaggoon adda baasee hubatee wanta dhugaaf soba gargar baasee hubachuuf dubbisuu isa gaafa. Xumura waltajjii dhimma dhaloota aadaa hojii gaarii qabuu fi aadaa dubbisuu gabbifate horachuu irratti qophaa'e irratti Inistituutiin Qorannoo Oromoo, Yuunivarsiitii Dambidolloo, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Mattuu fi Yuunivarsiitii Jimmaaf akkasuma bulchiinsa godinaaleef kitaabota 1,000 kenneera. Kitaaboleen kunis maallaqatti yoo jijjiiramu gara birrii miliyoona 2 olii kan baasan ta'uu waltajjicha irratti eerameera.